Welcome to Dynamic English Grammar in Afan Oromo. Today we are going to make a brief discussion on verb to be. Why verb to be ta harakan ilaallu jechuudha. Why verb to be beekuun himoota afaan Ingiliffaa keessatti haala salphaadhaan akka nuun ijaarruuf baay'ee nu gargaara jechuudha. Kanaaf verb to be akkamitti akka nuun fayyadamnu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Verb to be jennee kan beekamu afaan Ingiliffaa keessatti lakkoofsaan 8dha. B irraa jalqabaa B jirti. Am, is, are, was, were, been, being. Verb to be jennee kan beeknu xumurri afaan Ingiliffaa keessatti itti fayyadamnu xumuroonni bu'uura ta'an himoota afaan Ingiliffaa keessatti ijaaruudhaaf kan nu gargaaran 8dha. 8 kun be, am, is, are, was, were, been, being. Afaan Ingiliffaa keessatti himoota passive voice, passive voice mata duree kana kophaatti yeroo biraa ilaaluu dandeenya. Ijaaruudhaaf dirqama jechoonni kun afaan Ingiliffaa keessatti jiraachuu qabu jechuudha. Tokkoon isaanii 8 isaanii keessaatii tokko jiraachuu qaba. Afaan Ingiliffaa keessatti akkuma kanaan dura dubbanne beezikaalii teensii naannoo 12tu jiru. Teensii sana keessatti verb to be tun fayyadamin passive voice ijaaruu hin dandeenyu jechuudha. 8 kana keessaatii teensii 12 keessatti tokkoon isaanii jiraachuu qabu dirqama. Maal uumuudhaaf passive voice hima passive voice ta'e ijaaruudhaaf jechuudha. Kanaaf haala akkamiitiin itti fayyadamna? Active voice keessattis dirqama hundi isaanii jiraachuu yoo baatan iddootti isaaniif malutti garuu argamuu danda'u jechuudha. Kanaaf haala akkamiitiin fayyadamna kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Verb to be yeroo fayyadamnu immoo verb to be wajjin pronounota fayyadamna. Pronounonni kun yookiin bamaqaa innee afaan Oromoo keessatti kan beeknu bakka maqaa buusnee kan itti fayyadamnu jechuudha. Isa kamii wajjin deema? Verb to be isa kamtu pronounii isa kamii wajjin deema kan jedhu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Pronounii isa kam verb to be isa kamii wajjin fayyadamna isa jedhu ilaaluudhaaf for example, I yoo fudhanne I am. I am a student. I am a student. I wajjin kan deemtu verb to be amidha jechuudha. Ami I malee fayyadamuu hin dandeenyu. Pronounii yookiin bamaqaan hin fayyadamnu. I am wajjin verb to be as bira jirtu amidha jechuudha. I am a student ennaa sila akka isinitti hime verb to be 8 jiru. Gosa 8 sana keessaatii pronoun I wajjin kan nu fayyadamnu amidha jechuudha. Inni itti aanu we dha. We are students. Verb to be as biratti immoo pronounii we wajjin fayyadamnu ishee qabna jechuudha. Are kan jettu kanadha jechuudha. Gosa verb to be taate gosti isaanii tokkodha. Garuu as biratti verb to be fayyadamuun nurra jiru pronoun we wajjin jechuudha. Are ta'a jechuudha. You yoo ilaalle yuun kun ati yookiin isin kan jedhu afaan Ingiliffaa keessatti kan itti fayyadamnudha jechuudha. Gitni isaa afaan Oromoo keessatti isin yookiin ati jennee gaafa dubbachuu barbaadnu kan itti fayyadamnu jechuudha. Kanaaf you wajjinis kan fayyadamnu are. You are students.
Yoo singularii ta'e immoo you are a student jechuus dandeenya jechuudha. Inni biraan third person plural pronoun they jira. They pluralidha kuni yookiin lakkoofsa baay'ee kan agarsiisu jechuudha. They are students. They are students. He is a student. He is a student. She is a student. She is a student. She is a student. Jennee haala kanaatiin itti fayyadamuu dandeenya. Itti duukaas kan nuyi fayyadamnu easy'dha jechuudha. Kanaaf verb to be'n as biratti akka ilaaltani himni kun hima simple present tense'dha. Kana keessatti easy kan nuyi fayyadamnu is kan nuyi fayyadamuu dandeenyu third person singular noun yookiin pronounidhaaf jechuudha. He, she, it yeroo ta'u easy fayyadamna malee gosa verb to be are yookiin am kan jettu kana fayyadamuu hin dandeenyu. Hundumti isaaniiyyuu bakka mataa isaanii qabu. Haala sirriidhaan akkamitti fayyadamuu dandeenya kan jedhu haala kanaatiin ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf simple present keessatti haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Passive voice yeroo ta'u immoo akkamitti fayyadamna kan jedhus ilaaluun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf he buys a new car every year. Okay, he buys a new car every year. This is an active voice sentence. So when we need to change this active voice into passive, jalqaba maal ta'uu qaba? Subjectiin jiraachuu qaba. Then verbiin jira. Ittaan immoo objectiin jira jechuudha. Kanaaf kana qabaachuu qaba. Kara passive'itti jijjiiruuf jechuudha. Passive voice jijjiiruu yeroo barbaadnu subject verb objectii qabaachuu qaba. Haala kana keessatti immoo akka sila isinitti hime verb to be'n jiraachuu qaba jechuudha. A new car is bought every year jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf as biratti buys isheen jettu kun is bought kan jedhutti yeroo jijjiiramu easy kana simple present tense'dhaaf hin fayyadamna. Kun singular third person singular noun jaateef. It can be this one a new car can be replaced by it. It is bought every year. A new car is bought every year. Haala kanaatiin passive voice ijaaruudhaafis verb to be fayyadamuu dandeenya. Kun waa'ee passive voice yeroo dubbannu konseptii isaas xinnoo ishee bal'aadha. Inni waa'ee isaa kophaatti yeroo biraa irratti mari'achuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf verb to be malee passive voice ijaaruu akka hin dandeenye akkasiin akka fakkeenyaatti ilaaltaniif inni isinii kaa'a jechuudha. Inni biraan inni sanitti agarsiise am, is, are simple present keessatti yeroo ta'udha. Innaa darbee akkas ture yookiin turan kan jedhu san immoo agarsiisuudhaaf akkamitti fayyadamna kan jedhuuf immoo was and were verb to be lamaan kana fayyadamna jechuudha. Warri kunis lamaan isaanii iddoo mataa isaanii qabu. For first person singular pronoun I was
I was a student. I am a student jechuun now I am a student as the time of speaking yeroon dubbachaa jiru kanatti barataa ta'uu koo agarsiisuu yeroon barbaadu jechuudha. Amma garuu barataa yoon ta'u baadhee kanaan dura barataa yoon ture I was a student jedha jechuudha. Kanaaf wozii iddoo aamitti fayyadamuu dandeenya jechuudha. I was jenna malee I were hin jennu jechuudha. He was, she was, it was. Pronounota kana wajjin kan nun fayyadamnu was yeroo ta'u were wajjin nu kan fayyadamnu first person plural pronoun we, you, second person both singular and plural, third person plural pronoun they. Warra kanaaf immoo were fayyadamna jechuudha. We were jenna malee we was hin jennu, you was hin jennu, they was hin jennu. We were, you were, they were. Haala kanaatiin garaagarummaa pronounota kanaa wajjin akkamitti verb to be akkan fayyadamuu dandeenyu salphaamatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf waa'ee verb to be beekuun baay'ee murteessaadha. Himootaan kana isinitti agarsiise ala verb to be maaliif fayyadamna jennee immoo yoo ilaalle in order to form present continuous tense. Present continuous tense ijaaruudhaaf itti fayyadamuu dandeenya. Present continuous tense ijaaruudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf I am playing piano now. I'm playing ishiin jettu kun present continuous kan agarsiistudha jechuudha. Kanaaf akka sila isinitti hime aamii kana I wajjin fayyadamna. IN jiin duuba isaarraa yeroo dhufu immoo present continuous tense ta'a jechuudha. We are playing piano now. We are playing. Kunis present continuous garuu as biratti are kan jettu kana maaf fayyadamne as bira pronoun hin jirtu we jaateef jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti verb to be wal jijjiiruun nurra hin jiru jechuudha. You are playing piano now. You are playing. You wajjinis kan nun fayyadamnu verb to be fayyadamuun nurra jiru are jechuudha. They are. They are third person plural pronoun. They wajjinis kan nun fayyadamuun nurra jiru are jechuudha. They are playing piano now. For third person singular pronouns he, she, it kan nun fayyadamuun nurra jiru is jechuudha. Is playing piano now. She is playing piano now. It is playing piano now. Kanaaf haala kanaatiin present continuous formii gochuu dandeenya jechuudha. Is kan nun fayyadamnu he, she, it wajjin jechuudha. Sana booda IN jiin hunda isaanii irra jira. Inni wal fakkaataa jaateef baay'ee nu rakkisu jechuudha.
Amii kan nuun fayyadamnu I wajjinna. Are we wajjin, you, they wajjin are kan fayyadamna. He, she, it is. Baay'ee salphaa fakkaata garuu dogoggora especially jalqabaaf afaan Ingiliffaa qo'annoo ta'e dogoggoroota baay'ee salphaa fakkaatan kana hir'isuudhaan haala salphaatiin Ingiliffa keenya fooyyessaa deemuu dandeenya jechuudha. Karaa biraatiin past continuous ijaaruudhaaf itti fayyadamna. Past continuous tense. Past continuous tense was, were with the verb ing. Okay. Haala kanaatti fayyadamuu dandeenya. I, he, she, it was, okay, watching movie. Was kan nuun fayyadamnu I, he, she, itidhaaf wal duukaa haala wal fakkaataatiin was itti fayyadamna jechuudha. Where immoo kan fayyadamnu we, you, they. Fi plural noun inni yoo dhufe haaluma wal fakkaataatiin where fayyadamna jechuudha. Where watching movie. Kanaaf haala kanaatiin past continuous ijaaruu dandeenya jechuudha. Past continuous kan nuun formii goonu was, were with the verb ing form. Haala kanaatiin ijaaruu danda'ama. Present inni biraa immoo teensota biraa keessattis hin fayyadamna. Verb to be garuu warra lamaan kanaa fi haala akkamiitiin simple present tense fi simple past keessatti fi past continuous keessatti itti fayyadamna kan jedhu kana ilaallee jirra jechuudha. Kanaaf warra kana himatti ijaaruudhaan shaakaluun barbaachisaadha. Amma kenname kanatti yoo himatti ijaartanii shaakaltan viidiyoon kun isin gargaara jedheen yaada. Galatoomaa.